السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوا تجارة ماتي وما جبنا كن كيسان بدأ على جتة بوليمنتيا فيديو كان دسنا مجتك كسر فيديو تنفجرا أبا منا بوني أيو كان أستاذ محمد بيان إثيوبيا را ورك إي بتاني بوني يدف إرجاني جرو إيجا كنا حنا بوني يدف كان كنا هريا بوني سينا تنجلم تهم بيتاني إيسيدا أتشوانو مو يانو متى هم الفكادة كومنتي جلتي وانجلو بي wanto tokko wajjin kolfinee taphanna hamma xumura viidiyooti nafaana turaasniin jedha yeroo booniyyeen kennaa fudhatu akkatti akka gammaddee fi akkatti akka iyyite walumaan dhaggeeffanna haa ingitii maashaallah immoo jechuun dhagatina maaliif bultiin gisee amma ijuma miidiyaa kanarraa hafaan jirtu waan ta'eef maashaallah jedhaanii fedhu soba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaza keenya qaalii fi kabajamaa Ustaz Muhammad Bayaan haadha manaa isaatiif warqii mormaaf akkasuma qubeelaa ergee fi jira natti deemee boonii ija sii hidhee qabee fiduuf hin jira siin jedha na eegaa. Seenaa karaminni boonii amaana jaarsi kee natti ergee jiru si biraan ga'uun barbaada. Warqii mormaatiif akkasuma nagaan kee warqii fi warqiidha. Wayni maala seenaa fidimee bannaati. Oh my god. Hello كتير أبا منا كوش شكرا كتير باي باي ناف قلتومي ناف جرادرو سينا قاعد اللي ناف قلتومي بتعرف ما مسكرة والله بتعرف أبا منا كواني سنجلا من بيت وسي بويك إيه سنبويني ركورة بو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليت ديفيني جرى قبل وانتي أقرتن كنا أستاذني بيجرى بيت الرجومات أستاذني كن جالة لبيكني يوجدني غافسن بر إنسان ردبن وان براسي تنسايسن وان فكيسون سيتنسا وان إنسان نقراسي سنيفسي تنام غري جراجر كي سبارة لغارو جالة نمرقاسنا جالة شيكني ونيو سنكستي فيك إسا قد جالة لإسيتي agajjeessa hunda ga'e jaalala namni miidiyaa irratti sin ibsata chiggire loom soo sin bira jiraatte inni waa'ee si miidiyaa irratti dubbatu guruu waan bira sin hin jirreef eessatti tanaffasee bahaaf akka isin jaalattu eenyu himee irraa gala yoo nutti hime malee akka isin jaalatu kanaafiyyuu kennaan kun kennaa dhugaa ta'us mala namoonni hedduun koomentii akkuma argutti jirtanii namoonni hedduun jechuudha kijibaa ofumaa seenan bitteetumaan sitti kennitee kabar keessa taree aartee riyaala 5 dirhama 5 haga dirhama 10 bitameedha warqiin waan akkanaa keessa hin kaayyamu faaka jedhu jira jechuu koomentii indaalle na qabalchiisee achi jalaa bahe sobaa kan surree fiitiyyuu jijjiirachuu hin dandeenye akkamitti warqee bitee biyyarraa ergaa fi warqiin baazamee biyyatti fara kasaayyuu bar namni kun surree jijjiirachuu miti akkatti inni qibrirri jedhee isinii biyya arabaa jiraatu isinii biyyoota garagaraa jiraatu caalaa jiraataa jiru argitanii sheekaa kaname takka ofirraa bu'aa tsadaa jedhee tsadditti jedhee surree naa bitaa isiniin jedhee hin jennee jechuudha inna bituu danda'a dammoo akkasumallee immoo namoota akka jira jalatti maal jettee barreessite bar warqii namaa ergu jechuun birrii warqiin bitamu sana biyyatti namaaf hin kennaa namni biyya alaa jiru immoo warqii kana bituu hin danda'a jedhu dhugaadha warqiin biyya ormaatiif bitamee birrii haga warqiin bitamee san inni achi galchuu hin danda'a wanta jaalalaa waan ta'eef osoo 10,000 20,000 30,000 ta'ee fakkeenyaaf dhugaa dubbatuuf warqiin akka kanaa 10,000 yoo ta'e jechuudha 500 akkas xiqqishaadha waan ta'eef jechuudha. Na kuma sanii kuma 30 birrii biyyaati dirhama yoo soo ta'e tana galchuu hin dadhabu sini galaa miti meebi seenatu iyyuu simatu bitee jedhani amma hiriyyaa booniyyee tanallee sima bitee kenne malee inni biteen ergine jedhani bituu dandeettis bittee waan jaalattuuf kennaa kana maqaa isaatiin isii kennaa jiraachuu dandeessi garuu isin ka jette hamilee isaa tolchuuf hiriyyaa akkanaatu rabbi nama hafaa suree hiriyyaa gaariidha bari hiriyyaa maashaallah tabaarakallaa maqaa abbaa manaa fi namaa tolchitu wallaahi osoo fiyyuu birrii isiitiin baastee bittee ustaaz Muhammad Bayaan tun akka kennite booniyyeedha hiite والله دسنا ما جد حمله جارس سي جبيستي أكا جال لساني شيء تحسستي ماله أكا يسيبور كومنتي أكا جال لساني بدو انتحس نجتشو
Kanaafiyyuu takka maal jetti feetani komentii jalatti kennamaa nu erguu didee kennamaa nu erguu didee ustaaz illeen takka miira keessa galanii komentiidhaan lolanii turan yoo jaalalli jiraate biyya fagoo kamittuu jaalalli jiraannan wanni fedhan namaa hin ergamaa jedhanii jiran gariin immoo deemee gali kijibu nutti hin kijibinii jedhaniin booniyyeedhaan hakuma immoo sunniin amma sanniin hin deeggaran amma booniyyeen galuu qabdi mataa nu nyaatte biyya ormaa keessatti maaliif jedha sheetichi waa'ee si haasoo hin dhiisu jaalala waan ta'eef jechuu wallaahi laazib rabbii walis hin hanqisin malee akka booniyyeetii miti beeytanii nuti warri biyya ormaa jirru kun jaalalaaf akkasuma miti bar lashimaa jaalalli kenna bulti mahaataatuu qabannee alla ideel bakka hayyoo kennaaf irra jiraanna baay'inaan osoo jaalannu jechuun caccabnu gin warri biyya keessaa kuni dhugaa dubbachuus jaalannaa illee siidama nama jaallatan siidama wargu jirtanii huural ayniitiyya jedhe jechuus taasise akkas jedheen huural ayniitiyya tun sitti xiqqaatti wallaahi inshaa allah yeroo dhihootti wal bira dhufnee si gammachiisaa atis galatoomii amaanaa koo biraan geesse seenaa jedheeni jiraa jechuudha seenallee galateeffate jechuus taas Muhammad Bayaan inna isa dhugmatti jaalallitti cimtee jirti akka badaa jaalatee jira mijattiin immoo maatti fakkaatu kaayyoo tana sanaan gaayatti isillee dhugaa qabdi gaafa galte jireenya biyyaa akka inni itti keessa baratee obsee jiraatanii obsitee jiraachuu hin dandeessu hin beektan jireenya biyyaa hundi keessanuu no bultii biraa deemuun immoo bataamitti ulfaata wallaahi bataami kabdaleerumanii deemuun wallahi laazim gatii guddaa nama kaffalchiisa gabrummaa caalaa ulfaatti gabrummaa biyya ormaa caalaa heerumtee gaafa bultii tantee biraa deemtuun ulfaatta afaanuma rabbii sheexanuma jidduu keessan kana kaaya bakka wallahi bakka albisni jidduma keessan deemtee nama hawwasti sibirallee dhufte inni eessa dhaqee dholaan irraa inni eessa dhaqee inni maaliif akkana jedhe inni maa birreetu yoo jetteen kanan goon siin jettisillee isatti illee dhaqxee ilbiisni maaliif isin birri jaasitti hin ergine maaliif isin kanan goon ittiin waluma lolaa baatanii jechuudha waluma lolaa oolaa bultan waluma lolaa jiraattan na akkasii kanaafiyyuu isillee wanni teessise kaayyoodha garuu galuu qabdi maaluu yoo ta'e garuu kashanii qubsii shantamni qubsu oromoo tana soba malee odoo oromoon tun dhuguma kan nama qarqaartu taate galuu qabdi jedhee yaada garoon jechuu booniyyeen odoo qarqaaranii akka gizee duraa qarqaaramuu qabanii maal jedhan sanitti odoo qarqaaranii garuu waan tokko oromoo tanarraan sodaadha beetan yoo doolchi mataa akka nama dabaltee nama qarqaarte booda sanuma afaanii funyaa'ee nama deebisti kan ati fayyaa qabaatte si qarqaarteeti miti oromoon ati dhikkubsatteetu yoo si qarqaarte waan du'arraa ofiisaan si hambisanti fakkaata kan rabbiin sababa qarqaar isaanii xiqqoomasi wakiila godhee rabbiin guyyaa kan keessiif dabarsee si dheeressee umrii jedhe kana akka waan ofii umrii si dheeressanii osoo gaafsan duute osoo gaafsan akkati duutu si qarqaaruu baanne agartan gaafa reedii akkas namaan jedhanii gam tokkoon booniyyeen osoo galte na jetti qalbiintu wallahi gam tokkoon immoo dhugaa qabdi na jetti jaalala laalanii jarjaranii yoo galan booda jarjaranii biyyaa bahuu taati. Inni homaa miti isitu obsa dhaba biyyatti yoo haalli jireenyaa sirri guuttee fi bakka biyaansi manuma hin qabaanne keessattuu mana kiraa jiraachuun ulfaataadha ilmaan dhaltee guddistaa ilmaan keenya mana kiraa keessatti akka feetetti raahessuu hin dandeettu ollaan sisseenuu hin danda'u mana kiraa keessatti faamiliin teessee dhufuu hin dandeettu atuuyyuu biyya ormatti turte obsan qabdu kana rakkisuu danda'a daa'imtii tana jechuudha inni immoo jaalala bicha rakkisuu danda'a amma sittuu hin dhabde jirri kanaafiyyuu waan kanaati inshaallah rabbii wal isaan haa jaallachiisu ammallee dabalee jaalala isaanii haa dagaagsu jidduu isaanii hamtuun seenii rabbi jidduu isaanii haa tiksu jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh